Barataa waan hin ta'eef na tuffattee jedhee naaf deebise. Innaan seenaa waa'ee jaalala kootii barreessu onneen koo akka madaasoo giddarratti naqamee gubachaa ijji koos cabbii mimmaanii dhiigaan makate roobsaa gadda guddaatu sammuu koo keessatti dhagahama. Otuun dargaggeessa kana waliin bariin isa dura dargaggeessa gara biraa waliin hariiroo jaalalaa baay'ee gaarii keessan ture. Jaalallee koo kanaafis baay'ee nama. Innis afaan irraa haa ta'u malee baay'ee akkanaaf amanamu jecha afaan isaatiin kakatee naaf dubbata. Isa malee jaalallee gara biraa kanaan booddee akkan hin barbaannee fi lubbuun koo addunyaa kanarra isa malee jiraachuu akka hin dandeenye yeroon itti himu baay'ee natti qoosuu fi natti qeesa'uu jalqabe. Akka waliin hanga dhumaatti turruufis baay'een isa kadhadhe. Haa ta'utii garuu kansaa anarra darbee nama biraa barbaachuutti yeroo ka'u anis abdii kutadhee isarraa nammaqe. Naannoo waggaa lamaafis jaalallee tokko iyyuu otoo hin qabatiin keessa kootii murteeffadheen hojii koo qofaarratti xiyyeeffadhe. Haa ta'utii garuu turtii waggaa lamaa kana booddee gaafa onnee koo fayyifadhee miidhama jaalalaarraa bilisan ta'uu dargaggeessa gara biraa waliin karaa toora sooshaal miidiyaa kan hin argadhe dubbii xiqqoo ni jalqabna. Turtii haasoo guyyoota muraasaa booda dargaggeessi kunis gaaffii jaalalaa naaf dhiyeesse. Ani kana duratti ilmoo dhiiraatti kanaan booddee hin siqu jedheen murteeffadhee waan hin tureef lakkii ani ilmoo dhiiraa amanee waliin hin ta'uu jaalala keessatti kana dura baay'ee miidhameeraa jedheen itti madhe. Haa ta'utii garuu inni irra deddeebisee otoo hin nuffiin naannoo waggaa tokkootiif gaaffii jaalalaa naaf dhiyeesse. Haa ta'utii garuu anaaf hiika waan na dhabeef jecha dhumaa innis abdii ittiin kutachuuf ka'u ani wantan barataa ta'eef gaaffii jaalalaa koo fudhachuuf na tuffatte mitii jechuun waakki isaa natti himate. Ani immoo lakki akkana mitii ani gaaffii jaalalaa kee kanan fudhachuu dide fageenyarra waan jirruufi jaalalli fageenya irratti hin mi'aawu anis ta'e ati miidhamuu keenyarra nutti haafuu barbaadeeni. Sana irratti immoo seenaa jaalalaa koo kana duraanii beektaa ani jaalala gara biraa eegaluun barbaadu jechuun hin deebiseefi. Haa ta'utii garuu inni ilmi namaa tokko mitii carraan ilma namaas al tokko qofaa mitii hin dhaabbatu ittuma fufaa abdii hin murinii ani si waliin hin jiraa akka jaalallee kee duraa sanaa si ganeen si biraa hin deemu jechuudhaan dubbii abdii qabu natti dubbate. Anis tarii kan inni jedhe kuni dhugaadha jedheen keessa kootii fudhadheen daandii jaalalaa isa lammaffaa barataadha jedhee otoon tuffatiin isa waliin hin eegale. Yeroo kanatti inni yuunivarsiitii waggaa 3ffaa barachaa jira. Hanga barnoota isaa xumuruutti ani asuma biyya alaa taa'een akkan hojjedhu yeroo barnoota isaa xumuru immoo innis eebbifamee anis gara biyyaatti deebi'een maatii akka dhaabbannu walii gallee turre. Jireenyi karaa jaalalaa jalqaba nama deessitee abdii na kutachiiste amma immoo irra deebitee abdii na turachiiste daandiin jireenyaa carraa lammaffaan akka jirtu karaa jaalalaa natti argisiifte. Abdii hammana jedhus na abdachiise. Haala kam keessattuu yeroo ta'e otoo naaf hin barreessiin otuu sagalee isaanan dhageessisiin gonkumaa ooleen bulu. Anis waantan nyaadhu waantan dhugurraa isaaf qoodeen isa waliin fageenyarra taa'een onnee tokkoon itti dhiyaadheen jiruu fi jireenya koo gaggeeffachuu ni gale. Jechi afaan isaarraa dhagaan bishaanidha ni dhangala'a gadi ni yaa'a jedhee nama amansiisuu ni danda'a. Darbaa jaallachuu koorraan kan ka'e maatii kootiin illee nama nakaa dhimmachuuf karaa isaanii dhufee lakkisaa ani hin barbaadu jaalallee gaarii akka lubbuu koottiin jaalladhuun qaba jedheen ofirraan dabarsa. Innis maatii isaa akka jaalallee qabu barnoota isaa akkuma xumureen akka na fuudhu isaaniin mari'achiiseera. Haala mi'aawaa akkanaatiinis otoo guyyaa tokkollee walitti hin jijjiiramiin waggaa tokkoof walakkaa lakkoofsifne. Jidduu kanaan
dhibeen addunyaa kana jeeqee koronaan gara biyya keenyaatti dhufe. Yeroo kanas barattoonni yuunivarsiitii baratan gara maatii isaaniitti galanii waa'ee dhibee kanaallee akka barsiisaniif kallattiin laatameefi gara biyyaatti galee hanga baatii afuriitti sababa neetwoorkiin anaaf inni yaada wal jijjiirree yeroo jaalalaa gaarii waliin dabarsuu hin dandeenye. Turtii baatii afurii booddee neetwoorkiin illee yeroo banamu akkuma duraasaa onnee gaarii naaf qaba jedheen haasofsiisu yeroo yaalu dubbii fi haasaa koo irra dibaana godhe. Barreeffama guyyaa guyyaatiin naaf barreessus addaan kutee yeroo isatti tolu qofa nagaa ta'uun koo si hin ga'uuyii anaan nan dhiphisiinii eebbi kiyya guyyaa ga'uuf jedhutti barnoonni addaan cituunsaa na aarseeraa atis dabaltee nan aarsiinii hamma sammuun koo nagaa naaf ta'utti naaf obsii jechuun na gaafate. Anis tole jedheen akkuma inni naan jedhen godhe. Ministeerri barnootaas haala mijeessee barattoota hundumaa gara yuunivarsiitiitti deebisuun barnoota isaanii akka itti fufan taasise. Jaalalleen koo kunis gara yuunivarsiitii isaatti malee barachuu eegalus amalli isaa garuu homaa naaf deebi'uu hin dandeenye. Maaliif natti jijjiiramtaa jedheen yeroon isaan gaafadhu amma dubbisaan jiraa baay'ee dhiphadheeraa nan jeeqiinii jedhee ofirraa na deebisa. Haa ta'u jedheen waan hundumaayyuu rabbitti kenneen wanta eebba isaaf isa barbaachisu qarshii muraasas nan ergeefi waadaa jalqaba irratti naa galeerraatii kaasee waan deebi'u natti fakkaata malee waanan umurii koo guutuu bor tasgabbaa'ee waliin jiraadhu natti fakkaateera malee kanan gidduutti isa dhabu haalli yookiin immoo dhibeen gargar nu baasu natti fakkaachaa hin turre. Guyyaan eebbasaas ga'ee nagaadhaan naaf eebbifame. Baga gammadde jedheetti himuuf bilbila kallachaan bilbiluufis anaaf kaasuu hin dandeenye. Anis karaa arginaaf haa argu jedheen karaa telegiraamii, karaa feesbuukii, karaa iimoo, karaa waasaapbii ergaa gabaabaa yaa jaalallee koo baga guyyaa eebbaa kee kanaan si gahee baga milkooftee ati dhuguma nama milkiidhaa ani immoo siin qabaachuu kootti dubartii milkooftuudhaa jedheen barreesseefi ergaa kiyya ilaalee madhiise. Keessi kiyya kan duraan olitti baay'ee isatti gubate. Haa ta'utii garuu ammas abdiitoo sarraan kutiin gara maatii isaatti galee torbee tokko booddee na waliin gara fuulduraatti ta'uu kee maatii kee beeksisiitii jaarsi gara maatii koo adeemanii jechuun yeroon isaan gaafadhu yaa mucayyoo nanaasiin kan si dhibee jiru waa'eema fuudhaaf heerumaadhaayii ani sin barbaadu abbaa barbaaddeetti deemtee heerumuu ni dandeessaa. Carraan biyya alaa anaaf dhufee waan na jiruuf maatii kootti himuu mitii kana duratti jaalallee qabaachuu kooyyuu adda baheera jedheen dagachiiseeraa narraa deemii jedhe natti dubbate. Amala koo ta'e hin beekuu kanaa olitti ilmoo dhiiraa jala fiiguu hin beeku. Addunyaan yoo taate ni taati yoo ta'uu baatte immoo karaattiyyuu bahanii hafuun ni jira. Haa ta'uutii garuu jaalala hanga taateetti onnee namaa keessaa baduu mitii dagachuun iyyuu baay'ee ulfaatti. Umurii koo kanaan si'a lama dhugaatti jaalladheen onnee koo kenneen hanga gaa'ilaatti yaada koo tasgabbiin murteeffadheen lamaanuu naaf milkaa'uu hin dandeenye. Jaalalleen koo duraa anaan keessa kiyya baay'ee miidhee fuudhee abbaa ijoollee ta'eera. Ani garuu kunoo ammas yeroo jaalala koo na fayyadu jedheen waggaa lama itti gube sababa koronaatti fageenyi nu daangessee daandiin jaalalaa qabadhee gargar akkana jalaa citu godhe. Namni hunduu jaalalaaf nama amanamuu barbaada. Haa ta'uutii garuu amma irra deebiseen yeroon yaadu amanamummaan ilmoo namaa fuulduratti akka cubbuutti lakkaawama. Namni akka koo nama tokkoof amanamee jireenya isaa gara fuulduraa qofaa yaadus akka gowwaa gowwootaatti lakkaawama. Yaa hiriyoota koo yoom maal godhe naaf wayyaa? Ani irra keessa kootu fayyaadha malee keessa koo waaddii hedduutu jira. Akka foon horii reef qalamee abiddarra taa'ee yeroo abiddaa fi zayita argatu dafee cincee gubatee bilchaatee namootaan nyaatamuu anis waa'ee jaalalaa yeroon dhaga'u keessi koo cincee sammuun koo na gubatee
imimmaan qofaa dhangalaasina jedha. Akka dubartii tokkootti bareedina ilmoo dhiiraatiin dinqisiifamuu hedduu nan qaba. Sanarratti immoo Rabbiin sodaadheen amanameen jaallachuun koo bareedina namni hunduu barbaadu na gonfachiiseera. Haa ta'utii garuu eessatti qabaa akka wallaalee homaa jireenya koof ifaa ta'uu didee. Meeriyoonni koo hin amanamii immoo hin jaallatiin naan jettu. Yaada keessan komentii jalatti naaf qoodaa. Ana obboleettii keessan Shee'em biyya hambaarraa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yoyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aas xalayaa obboleettiin keenyi Shee'em biyya hambaarraa nuuf ergite isiniif dubbiseen ka'a. Akka isin irraa barattanii hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya ergaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi jechaa kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yaada jajjabinaa obboleettii keenya deeggaruu danda'u komentiidhaan akka barreessitanii fi kabajaan isiniin gaafadha. Keessa kootii baay'iseen nama nan jaalladha. Haa ta'utii garuu haga dhumaatti akka koo jaallatee nama na jaallatu argachuu hin dandeenye si'a lama yaaleen carraansaa naaf hin milkoofne mee dogongorri koo eessattidha jettee obboleettiin keenya na gaafatteetti. Tarii jireenyi jaalalaa bakka hedduutti obsanii barbaada. Obboleessi keenyi yeroo ammaa sirraa fagaate kun tarii haalli jireenyaa karaa isa barsiistee hubatee deebi'uu ni danda'a. Tarii immoo achumallee hafuu waan danda'uuf ati dogongora tokkoyyuu hin qabdu. Waa kana kan si shallagu namatu hin taane Rabbidha. Ammayyuu amaluma kanaan jabaadhu. Yoo kan bareeddu ta'e yeroo hundumaayyuu gatiin kee ol kaa'adha. Ammas nama jaallachuu kee amanamummaa kee akka gowwootaatti gowwummaa gootee of hin lakkaa'inii of hin ilaalinii siin jechuun barbaada. Balballi jireenyaa tokko cufame balballi jireenyaa gara biraa akka banamu immoo abdii Rabbiin godhadhuutii jireenya kee gara fuulduraatti fufiin dhaamsaan isiif qabu. Egaan kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24 yaadni ani qophii obboleettii keenyaaf qabullee kana fakkaatti. Isinis yaada keessan qoodaa fi jecha qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti. Laayikii fi sheer gochuun na deeggaraa jecha kanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu. Kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabskiraayib gochuun maatii keenya argatatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 386564 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista Shomeeti. Qophii gara biraatiin galgalaan walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwa.